hunduma keessaniif baay'atu nagaa waaqayyo keenyaa yakam jirtu obboloota har'a barumsa keenya boqonnaa 16 irra geenye jirra. Seera keessa deebii boqonnaa 16 irratti wantoota jajjabaa sadiidha kan inni kaaseetu itti waaqayyo saba kanatti lafa kanatti kan agarra. Tokkoffaa waa'ee ayyaana faasikaa akka isaan ayyaaneffachuu qaban, maaliif immoo akka isaan ayyaaneffachuu qaban, waa'ee maal akka yaadachuuti qaban, akkasuma immoo ayyaana makarii yerootti isaan jalqabanii amma isaanitti gaafa ayyaaneffatanitti isaanitti himee, akkasuma immoo waa'ee firdii jallisoo kan qabaanne abboota gosa isaanii keessaa abboota firdii saba kana keessaa Museen akka kaasuufi qabu yoomumayyuu akka kaafachuuti qaban itti fufanii fuulduratti warreen filaman sun immoo abboonni firdii sun immoo dhugaa saba sanaa akka isaan jallisuuti hin dandeenye, jallisuu akka hin qabne gorfamanii as keessatti argina. Ayyaana faasikaa yaadannoo maaliitiif yeroo sanas duuba isaaniitiif deebi'anii kan akka isaan yaadataniif isaanii kaase ayyaana makariillee akkasuma as darbee immoo isaanirra darbee waa'ee Yesuus Kiristoosiin ayyaanni faasikaa akka wal qabatullee nuti agarree jirra. Waa'ee ayyaana makarii immoo waa'ee guyyaa 50ffaa wajjin wal qabata. Isa kana boqonnaa kana keessatti hin agarra. Itti seenaatti dhaggeeffadhaa. Yaada kiyya isinitti dheeressoo akka dhaggeeffatanii ta'uyyuu akkuma kanaan dura isiniin jedhe dhaggeeffatanii erga warratanii guutummaa boqonnaa kana gaaffii akka isiniif galuuf baay'ee maqaadhuma akkaawuntii yuutuubii kiyya kanaatiin feesbuukii kiyya irra dhaxxanii dhaggeeffatanii erga warratanii deebisuu dandeessu. gaaffii salphaadha achirratti ilaaltu jechaadha. guutummaa boqonnaa kana hubannee akka dabaluuf gaaffii isin gargaara. Eebbifamaa itti seenee dhaggeeffannaa isiniin jedha amma. Ati ji'a Habiibii yaadadhu. Waaqayyo gooftaan kee ji'a Habiibitti halkaniin biyya Gibxii keessaa waan si baaseef ayyaana faasikaa Waaqayyo gooftaa keetiif ayyaanessi. Iddoo Waaqayyo maqaan isaa akka itti waamamuuf fo'atu sanatti ati bushaayee keessaa yookiis saawwan keessaa aarsaa faasikaa Waaqayyo gooftaa keetiif dhiyeessi. Isas buddeena buka'aa wajjin hin nyaatin. Ati hariitiidhaan biyya Gibxii keessaa waan baateef guutummaa bara jireenya keetis guyyaa itti biyya Gibxii keessaa baate sana akka yaadattuuf guyyaa 7 maxinoo wajjin nyaadhu. Innis buddeena rakkinaati. Guyyoota 7 sana raacitiin tokko illee guutummaa biyya keetii keessatti hin argamin. Foon ati guyyaa duraa galgala aarsaa dhiyeessitee irraas guutummaa halkan sanaa irraa hafe amma ganamaatti hin turin. Aarsaa faasikaa mandaroota Waaqayyo gooftaan keessiif kennu keessaa tokko keessatti hiyyuu hin dhiyeessin. Iddoo Waaqayyo gooftaan kee maqaan isaa akka itti waamamuuf fo'atu sanatti garuu aarsaa faasikaa sana galgala yeroo aduun lixxu yeroo itti biyya Gibxii baatetti dhiyeessi. Iddoo Waaqayyo gooftaan kee fo'atu sanatti isa haffeelii nyaadhu. Ganama immoo deebi'ii godoo keetti gali. Guyyoota 6 maxinoo nyaadhu. Guyyaa 7ffaatti immoo Waaqayyo gooftaa keetiif walga'iin ulfina qabeessi godhamu guyyaa sanatti hojii hin hojjetin. Guyyoota 6 maxinoo nyaadhu. Guyyaa 7ffaatti immoo Waaqayyo gooftaa keetiif walga'iin ulfinaa qopheessii haa godhamu. Guyyaa sanatti hojii hin hojjetin. Aamaadhaaf guyyaa haamtuun midhaan hirra keesse jalqabiitii 7 lakkaa'i. Akkuma heebba Waaqayyo gooftaan kee hirraa argattettis aarsaa jaalala keetiin dhiyeessitu kennuudhaan Waaqayyo gooftaa keetiif ayyaaneffadhu. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, sanyiin Leewwii warri keellaa mandaroota kee keessa jiraatan, galaan ijoolleen abbaan hirra hin jirre, dubartiin abbaan manaa irraa du'e isin gidduu kan jiraatanis iddoo Waaqayyo gooftaan kee
maqaan isaa akka itti waamamuuf fo'atetti Waaqayyo gooftaa kee duratti walii wajjin gammadaa. Atis biyya Gibxitti garba akka turte yaadadhu. Seerrata kanas gaarii godhii eegi. Yeroo midhaan kee hoobdii irraa wayiniin keessa lafa cuunfaa isaatii galfattu ayyaana gordommaa guyyaa 7 ayyaaneffadhu. Ayyaaneffachuu kee kanattis ati, ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, sanyii Leewwii galaan ijoolleen abbaan irra hin jirree fi dubartiin abbaan manaa irraa du'e warri keellaa mandaroota kee keessa jiraatanis walii wajjin itti gammadaa. Ati dhugumaan akka gammaddutti Waaqayyo gooftaa kee waan ati galfattuun hojii harka kee hundumaanis waan si eebbisuuf iddoo inni fo'atu sanatti ayyaanicha Waaqayyo gooftaa keef guyyaa 7 ayyaaneffadhu. Dhiironni kee hundinuu iddoo Waaqayyo fo'atu sanatti waggaatti si'a 3 ayyaana maxinootti, ayyaana makariitti, ayyaana gordommaattis fuula Waaqayyo gooftaa keetii duratti argaman. Isaan harka isaanii duwwaa Waaqayyo duratti hin dhiyaatin. Akka heebba Waaqayyo gooftaan kee siif kennetti namni hadduma haddaan hamma danda'u haa kennu. Keellaa mandaroota kee warra Waaqayyo gooftaan kee siif kennu hundumaa keessatti akka gosa keetiitti abboota firdii fi geggeessitoota hojii irraa dhaabi. Isaan saba sanaaf firdii qajeelaa haa kennan. Firdii hin jallisin, hin loogin. Gabbarsuun ija warra ogeeyyii jaamsee dubbii warra qajeelotaas waan micciiruuf gabbarsuu hin fudhatin. Ati akka jiraattuuf biyya Waaqayyo gooftaan kee siif kennus akka dhaaltuuf firdii isa dhugaa duukaa bu'i. Iddoo aarsaa Waaqayyo gooftaa keetiif hojjettu bukkeetti mukeetii jalatti sagadan isa akka kan waaqayyittii tolfamtuu sana hin dhaabin. Utuboota dhagaa warra Waaqayyo gooftaan kee jibbus hin dhaabin.